Yeroon isaa gara ganamaati. Biyyaa hurrumuu naannoo Oggee jedhamtutti mana tokko keessaa sagalee boo'ichaatu dhaga'ama. Namoonni du'a ga'uu dhufan alaaf mana akka wal cina jirutti walitti hasaasee haasa'a. Inni kaan immoo kophaa kophaatti taa'ee gadda. Dubartiin tokko mana keessaa teessee mararamtee boossi. Ijoollee xixiqqoon 3, dhiira 2 dubartiin tokko immoo miilla ishee jala taa'anii ishee wajjin boo'u turan. Namoonni ishee cina jiran dubartii kana jajjabeessuu yaalu. Isheen garuu maqaa abbaa manaa ishee kaaftee deddeebitee boossi. Ijoollee kee akkaman godha? Akkamittan guddisaa? Eessan isaan dhoksaa? Diinni dhufee isaan qabataa, garbas isaan godhata jettee wawwaatti. Firoonni ishee fi ollaan ishee itti siqanii, nuyi firoota kee miti, maaliif akkas gadditaa? Gadda kee xiqqeessi, si faana jirra, of jajjabeessi malee waa'ee ijoollee keessi hin yaadda'in jechuun ishee jajjabeessu turani. Haala kanaan harmeen hiikaa waajii yookaan Onesimoos Nasiib ergaa abbaan manaa ishee du'ee booda ijoollee ishee 3 qabattee haala rakkisaa fi jireenya ulfaataa keessatti isaan guddisaa turte. Jireenyi isaanii kan hundeeffame loon horsiisuu irratti waan ta'eef hiikaa fi obboloonni isaa yeroo baay'ee loon isaanii gara marga gaariin jirutti geessuuf naannoo isaanii irraa fagaatanii deemu turani. Bara sana keessa immoo namoonni hamoonni ijoollee xixiqqoo humnaan qabatanii garba godhan gara biyya fagootti waan gurguraniif haati hiikaa yeroo hundumaa waa'ee ijoollee ishee baay'ee yaaddofte turte. Gaaf tokko akkuma isheen yaaddofte sana jarreen tokko dhufanii diinni akka ijoollee ishee qabatee loon ishee saamuuf qophaa'aa jiru itti himanii akka isheen ijoollee ishee fi lubbuu ishee miliqfattu ishee gorsani. Kana booda harmeen hiikaa diina jalaa baqachuuf jettee ariifattee ijoollee ishee qabattee mana qe'eef qabeenya ishee dhiiftee namoota naannoo sanaa waliin ijoollee ishee qofaa qabattee ceetee sokkite. Garuu waan isheen sodaattee hin oolleef akkuma isheen sodaattee diinonni ijoollee qabatanii gurguran battala irra ba'anii namoota isaan wajjin jiran mi'a waraanaa isaanii harkaa fuudhanii billaadhaan ajjeesanii itti aansan immoo harmee hiikaa fi namoota isaan cina jiran qawween doorsisanii hiikaaf obboloota isaa fudhatanii qajeelan. Yeroo kana harmeen hiikaa ijoollee ishee diina jalaa oolfachuuf waan hin dandeenyeef baay'ee gadditee dugda ishee sabbata isheetiin hidhattee mar'umaan ishee harka ishee lamaaniin jabeessitee qabattee sagalee ishee ol kaaftee mararamtee boosse. Haa ta'u iyyuu malee garuu namni isheef gadde tokkollee hin turre. Jarri osoo ijji ishee ilaaluu billaan isaan doorsisanii
ijoollee ishee fudhatanii ariifatanii achi sokkani. Kana booda gaddi harmee hiikaa waajii yookaan Onesimoos Nasiib akka malee ta'ee waa'ee ijoollee isheetiifis jajjabaachuu dadhabde. Egaa yeroo kanaa kaasee ture hiikaan ergaa abbaan isaa du'aan dhabee booda ittaansee immoo harmee isaa baay'ee jaallatu akkasumas firoottan isaa irraa adda ba'ee umurii isaa ijoollummaatiin gidiraa baay'ee argee itti jireenya eeggale. Yommuu haadha isaa irraa gargar ba'es sanas wayyoo yaa harmee koo jedhee baay'ee boo'e. Hiikaan ergaa haadha isaa irraa gargar ba'ee harka nama sadiitti dabarfamee gurgurame. Mana namoota kanaa keessatti immoo hojii humna isaa ol ta'e hojjechuun garbummaadhaan jiraachuu waan fudhachuu dadhabeef lafa ga'u hundumaatti waa'ee haadha isaa kaasee boo'aa. Jara warra garbummaan isaan bitanis rakkisaa waan tureef isaan immoo hamma dugdi isaa luqqa'utti isa reebu turani. Yeroodhuma kanaa kaasee hiikaan haala kanaan osoo jiruu gaaf tokko bishaan waraabuu laga bu'e. Yeroo kanattis namichi ijoollee butee gurguru tokko daggala keessaa itti ba'ee cuggee inni bishaan ittiin budduffatu harkaa fuudhee lafatti rukutee cabse. Kana boodas osoo inni iyyee wawwaatu humnaan isa qabatee naannoo sanarraa guyyaa danuu adeemee warra Habashaatti geessee hiikaa amoolee 200 isa gurgurate. Yeruma kana Habashaan isa bitee kun immoo ariifatee gara Mitswaa yookaan Eertiraa warra faranjootaa bara sana nama nyaatu jedhamanii hawaasa biyyaa keessatti hamataman keessaa faranjii nama maqaansaa Muzanjir jedhamutti geessee isa gurgurate.